Wancaa Afrikaa bara 2027 biyyoonni Afrikaa, Keeniyaa, Yuugaandaa fi Taanzaaniyaan waloon qopheessaniif gulaalli keessa seenuuf biyyoonni Afrikaa sadarkaan kubbaa miilaa isaanii gadaanaa ta'e 12 gulaalli irratti hirmaachaa Itoophiyaan biyyoota bu'uura keessaa tokko taatus magaruu biyyoota sadarkaan gadi kenname tokko fi 44 kan jirtu Itoophiyaan gulaalli duraatiin biyya odola giddugala Afrikaa sadarkaa 187 farra jirtu Sao Tome and Principe waliin Morocco Stadiumii El Jadiidaatti taphachuun goolii 3 fi 0dhaan injifatte. Tapha deebiin erga bara 2014 dachee ishee irratti kan taphattu Itoophiyaan carraa darbuuf qabdus bal'ifatteetti. Yeroo lammaffaaf hojii leenjisummaa garee biyya Itoophiyaatti kan deebi'an leenjisaa Yohaannis Saalee taphattoota 22 qabachuun gara Morocco yoo imalan CB Premier League Itoophiyaan ala kan taphatu taphataa tokko qofa kanaan maarkanatu garee kana keessa jira. Liigii Oman kilaba Al-Shababii kan taphatu kanaan maarkana goolii Itoophiyaan ittiin dursitu daqiiqaa 22 irratti galche. Erga gara Oman imalee kennaa uumamaan qabu kan gabbifate kanaan maarkana dogongora goolii eegaa hubachuun jabeenya qaamaa fi dandeettii isaas fayyadamuun Itoophiyaa dursa qabachiise. Kanaan maarkana liigii Oman keessatti goolii hedduu galchuudhaan taphataa dursaa jirudha. Daqiiqaa 32 irrattis bifuma wal fakkaatuun dogongora taphattoonni Sao Tome hojjetan kubbaa duubatti deebi'ee Abeel Yaaloo argachuu yoo galchuu garaagarummaa Itoophiyaan ittiin dursitu bal'ise. Gareen morkataa Itoophiyaa Sao Tome and Principe yaalii kana jedhamu Abubakar Nuuraa Qoree osoo yaaliin boqonnaaf ba'e. Itoophiyaan kubbaa qabattee taphachuun caalmaa qabaattus kubbaa fageenya irraa kennamuu fi qilleensa irraa injifachuu irratti ammas akkuma kanaan dura hanqinni irraa mul'ateera. Ta'us daqiiqaa 78 irratti Abeel Yaaloo kubbaa qarqara bitaarraa kennameef taphattoonni Sao Tome hedduun itti marsuun irraa buusuudhaaf yaalanis dandeettii isaa fayyadamuun goolii sadaffaa Itoophiyaadhaaf galche. CB Premier League Itoophiyaan goolii 10 galchuudhaan Addis Gidee waliin dursaa kan jiru Abeel Yaaloo goolii 2 garee biyyaalessaa Itoophiyaatiif galchuun taphattoota yeroo milkii Morokootti dabarsan keessaa tokkodha. Leenjisaa Yohaannis Saalee taphattoota jalqabarraa fayyadaman keessaa daqiiqaa 88 irratti taphattoota 2 Masfin Taafasaa fi kanaan maarkana jijjiiranii baasuun Biiniyaam Aayitanii fi Giruu Hagos carraa taphaa argataniiru. Taphattoonni Machaal 2 Alam Biraan Igzaw jalqabarraa seenee fi Giruum Hagos jijjiiramee seenuudhaan taphate yeroo jalqabaatiif garee biyyaalessaa Itoophiyaa tajaajilaniiru. Leenjisaa lammii Poortugaal Ricardo Mono Santon kan leenjitu Sao Tome and Principe taphattoonni garichaa 10 ol sadarkaa liigii gadaanaa ta'us liigii Poortugaalii fi Itaalii keessa taphatu. Ta'us ga'umsa gaarii miseensota garee Sao Tome and Principe irraa hin argine. Carraa darbuu bal'ifachuun kan injifatte Itoophiyaan tapha deebiin kibxata dirree ishee Staadiyeemii Dirree Dhawaa irratti sa'aatii 10 irraa eegaluudhaan Sao Tome simatti. Sababa Staadiyeemiin biyyattii ulaagaa FIFA hin guunneef waggootaaf gara biyya hambaa imaluun taphachuuf kan dirqamte Itoophiyaan waggaa 5 booda carraa dirree ishee irratti taphachuu argatteetti. Wancaa Afrikaa keessummeessuudhaaf gaaffii irratti kan argamtu Itoophiyaadhaaf inni kunis akka injifannoo dabalataa ilaalama. Taphoota madaallii ga'umsaatiin kaleessa Morokkoon qixa yoo baatu Gaanaan mo'amte. Biyyoota Awurooppaa keessaa Ingilaandii taphoota 13 booda kaleessa osoo hin eeggamin osoo hin injifatin dirreedhaa baate. Bal'inni isaa akka itti aanutti dhiyaata. biyyoonni ardeelee garagaraa hirmaannaa waancaa addunyaa argatan yeroo boqonnaa taphoota intarnaashinaala kanatti taphoota michoomaatiin ga'umsa isaanii madaalaa jiru. Biyyi kaaba Afrikaa Morokkoon biyya Laatiin Ameerikaa Ikwaador waliin taphattee goolii tokko qixaan xumurte. Johan Yebo Ikwaadoriif daqiiqaa 48ffaa irratti goolii galcheen dursa qabachiise. Morokkoof Na'iim Alnayaanii daqiiqaa 88ffaa irratti kubbaa dursaa taphattoota biyyattii Ashraf Hakimii irraa argatee goolii galchuun itti qixxeesse.
galmeesse. Morookoon erga waancaa Afrikaa ofiif qopheessitee tapha xumuraa Senegaaliin goolii 1-0 mo'amtee waancaa dhabdee as tapha jalqabaa taphattee qixa baate. Ostiiriyaan Gaanaa goolii 5-1 injifatte. Tapha kanaan taphataan duraanii Manchester United Markal Sabitzer goolii 1 Ostiiriyaaf galcheera. Goolii takkittii Gaanaa mo'amuu irraa hin baraarin ammoo Joordaan Ayyuutu galche. Tapha Ijiptii goolii 4-0 Saudi Arabiyaa injifatteen Islaam Isaa, Tereez Guut, Zizuu fi Omar Marmush goolii 1-1 Ijiptiif galchaniiru. Biyyoonni lamaan taphoota 4 waliin taphatanii 2-2 wal injifataniiru. Aljeeriyaan ammoo goolii 7-0 Guatemala injifatte. Tapha kanaan taphataan duraanii Manchester City Riyad Mahrez goolii 1 Aljeeriyaaf galcheera. Ostiiniyaan Keeniyaa Afrikaan kibbaa Paanamaa waliin qabxii wal fakkaataa goolii 1 qixaan xumuraniiru. Awustiraaliyaan goolii 1-0 Kaameruun, Naayijeeriyaan goolii 2-1 Iraan injifatan. Tapha Naayijeeriyaan Iraan injifatteen harka isaa irraa miidhama kan qabu Victor Osimhen biyya isaaf hin taphanne. Musa Simon goolii jalqabaa Naayijeriyaaf yoo galchu, Akoora Adamsi goolii lammaffaa dabalee fi Mahdi Tereemii goolii Iraaniin mo'amuu irraa hin baraarin galcheera. Shaampiyooniin addunyaa Arjentiinaan goolii 2-1 Maawurtaaniyaa yoo injifattu, taphataan sarara jidduu Cheelsii Enzo Fernandezii fi Nico Paz goolii 2 injifannoo Arjentiinaaf galchaniiru. Joordaan Leefoorti goolii Maawurtaaniyaa mo'amuu irraa hin baraarre galcheera. Uzbekistaan goolii 3-1 Gaaboon, Ruwaandaan 4-0 Giriinaada, Beeniin 1-0 Laayiberiyaa yoo injifatan, Liibiyaan Niijer waliin goolii malee, Toogoon Giinii waliin goolii 2 qixaan xumuraniiru. Tapha madaallii ga'umsaa kaleessa eeggamaa tureen Ingilaandii fi Uraagaay goolii 1 qixaan xumuran. Ingilaandii Toomaas Tuheeliin leenji'aa hanga kaleessaatti taphoota hundaa injifattee kaleessa imallee injifannoo ishee jalaa dhaabbate. Tapha kanaan taphataan sarara ittisaa qarqaraa Arsenaal Biin Waayit goolii galcheen biyyattiin injifannoof dhiyaattee turte. Ta'us Biin Waayit daqiiqaa dabalataa keessatti balleessaa sarara peenaalitii keessatti raawwateen Uraagaay peenaalitii argattee Federico Valverde daqiiqaa 94ffaa irratti peenaalitii argamtee goolii galchuun taphichi goolii 1 qixaan goolabame. Bara kana Manchester City keessatti ga'umsa durittiin beekamu dhabee rakkachaa kan jiru Phil Foden tapha kanaan jalqabarraa seenee taphatus ga'umsa isarraa barbaadamee mul'isuu hin dandeenye. Neezerlaandis goolii 2-1 Noorweey yoo injifattu, Tijjaanii Reendarsii fi Virgil van Dijk goolii 1-1 galchanii fi Andras Shaldrapp goolii takkittii Noorweey mo'amuu irraa hin baraarre galcheera. Jarmaniin goolii 4-3 Switzerland injifatte. Florian Wirtz goolii 2, Yoonaataan Tantaa fi Sarjee Gnabry goolii 1-1 Jarmaniif galchaniiru. Spain goolii 3-0 Sarbiyaa tapha injifatteen ammoo Michael Oyarzabal goolii 2, Victor Munez ammoo goolii 1 galchanii fi tapha gooliin 12 irratti galeen Bulgaariyaan goolii 10-2 Odola Salamoon biyya galaana Paasifikiin marfamtee argamtu injifatte. Mohamed Salaan ganna dhufu Liverpool gadhiisuuf murteessuu isaan Liverpool taphattoota bakka isaa buusuuf karoorfate keessaa taphataan Bayern Munich Michael Olise isa tokko. Abubakar Abdallah dabalata qaba. Waggoota 9 darbaniif Anfield Road keessatti seenaa hedduu hojjechuudhaan kilabiin Merseyside waancawwan hedduu akka fudhatuuf kan gargaare Mohamed Salaan xumura dorgommii bara kanaatti kilabicha gadhiisuu fi taphataan ganna 33 turmaata Anfield Roadtiin taphoota 435 kilaba Merseysideif taphateen goolii 255 galchee kubbaa goolii ta'an 119 mijeessee waancawwan 8 kilabicha waliin fudhachuun ashaaraa isaa Anfield Road keessa kaa'achuun kilabichaan gargar ba'uuf murteesse. Dabala darbe waliigaltee Liverpool waliin qabu waggaa 2 dheeressee hanga bara 2027 turuuf mallatteessus amma kilabicha waliin marii taasiseen osoo kontiraanni isaa kun hin dhumatin bilisaan gargar ba'uu fi taphattoota ciccimoo sarara fuulduraa Premier League keessaa tokko kan ta'e Salaan kilabicha gadhiisuun wal qabatee Liverpool eenyuun bakka isaa buusa kan jedhus gaaffiidha. And still Salah, oh sensational! Absolutely sensational! Ganna darbe mallaqa hedduu baasuudhaan taphattoota sarara fuulduraa ciccimoo akka Alexander Isak, Hugo Ekitike fi Florian Wirtz kilabichi mallatteessifateetii ture. Taphattoonni kunneen ammatti hanga irraa eegamu gumaachuu baatanis waggoota 5 dhufaniin kilabichaaf gumaachi taasisuu danda'an ni eegama. Taphataa ga'umsa olaanaa taphattoota ittisaa faallaa bira darbuun goolii hedduu galchuu iddoo garaagaraatti taphachuu danda'uu fi umriin isaa 25 fi sanaa gadii kan dhiibbaa dandamachuu danda'u argachuun barbaachisaadha. Dhimmi biroo immoo tooftaa taphaa Arne Slootiif taphattoota mijatan argachuudha. Yeroo ammaatti Liverpool taphattoota
taphattoota sarara qarqaraa lama fayyadama. Riyoo Nogumawaan bara dhufu taphataa carraan jalqabaa ni kennamaaf jedhamee eeggamudha. Ganna dhufummoo taphataa sarara qarqaraa tokko yookaan lama bitachuun kilabicha ni barbaachisa. The Athletics gabaasa baaseen taphattoota Liverpool xiyyeeffannoo isaa taasifachuu danda'an keessaa tokko taphataa Bayern Munich Michel Olise iddoo Saalaa buusuu mala jechuudhaan jalqaba irratti eere. Taphataan ganna 24 Michel Olise Bayern Munich keessatti barana waggaa lammaffaa isaa taphachaa jira. Bayern Munich gurguruu akka danda'us ni eegama. Olisen kubbaa goolii ta'an 17 mijeessuun liigota gurguddaa Awurooppaa shanan keessaa taphataa sarara qarqara mirgaa jalqaba irratti eeramudha. Sarara isaatti siqee taphachuun yeroo barbaachisutti fuulduratti deemee goolii galchuu taphataa danda'udha. Iddoo isaa eegsifachuun taphachuu humnaa fi saffisa qabuun taphataa ajajamuudha. Akkuma Olise taphataan PSG Desiree Doué fi kan Barcelona Lamine Yamal taphattoota sarara qarqaraa Awurooppaa keessatti dandeettii olaanaa mul'isaa jiran ta'us taphattoonni kunneen kilaboota isaaniitiin ni gurguramu jedhamanii hin eegamani. Taphataan dargaggeessa RB Leipzig Yaan Diamondeen Jarman keessatti barana taphataa biroo ga'umsa olaanaa mul'isaa jiru. Taphataan ganna 19 Liverpooliif waggoota dheeraa taphataa fayyaduu danda'udha. Taphataan Bournemouth Ryan baatiiwwan 18 darbaniif taphataa ga'umsa isaa guddifachaa dhufeedha. Lammiin Biraazil Liverpool iddoo Saalaa buusuu taphataa danda'u keessaa taphataan Leon Malik Fofanaan Chelsea fi Everton dabalatee kilaboota Premier League hedduun ganna darbee barbaadamaa ture. Fofanaan sarara qarqaraa bitaan France keessatti ga'umsa gaarii mul'isaatii jira. Taphoota 41 goolii 11 galchee 6 mijeesseera. Konkolleessa darbee miidhama isa mudateen tapharraa fagaatus torbee darbee liigii Awurooppaa tapha Leon 2-0dhaan Celta Vigo mo'ateen goolii galcheera. Taphataan Brighton Yankuba Minteen yeroo ergisaan Newcastle irraa Feyenoordiif taphachaa turetti Arne Slot jalatti leenji'aa ture. Leenjisichaan wal beeka. Eredivisie keessatti taphoota 37 goolii 10 galchee 11 mijeessuun kilabichi lammaffaan akka xumuru gargaaree waancaa kilaboota Neezerlaandisis kilabicha waliin fudhateera. Taphataan ganna 21 erga gara Brighton jijjiirames ga'umsa abdii horuu mul'isaatii jira. Taphataan ittisa bitaa kun taphataa saffisa qabuu fi kubbaa qabatee fuulduratti yoo deemu taphattoota faallaaf sodaa uumu ta'uu isaatiin Liverpool iddoo Mohamed Salah taphattoota buufachuu danda'u keessaa jedhamaatii jira. More threat. Taphoonni madaallii ga'umsaa har'as yoo itti fufuu qopheessitoota waancaa addunyaa keessa Kaanaadaan Ayislaand USA Beeljiyeem waliin morkiin godhannee eegama. Waancaa addunyaa qopheessuun dhiibbaa nurratti hin qabu jedhan leenjisaan USA Mauricio Pochettinoon. Gareen USA taphataa AC Milaaniif taphatu Christian Pulisic fi kan Juventusiif taphatu Weston McKennie of keessaa qaba. Ta'us har'a garee cimaa Awurooppaa Beeljiyeemiin ni qoramaaf eegama. Pochettinoon taphattoonni isaanii dhibbuu malee bilisaan akka taphatan gorsa kennu. Har'uma Jaappaan Iskootilaand waliin taphatti. Kooriyaan kibbaa bakka buutuu isaa tokko kan taate Cote d'Ivoire simatti. Qopheessituun waancaa addunyaa biraa Kaanaadaan Ayislaand waliin morkiin taasistuun eegama. Senegaal Peeruu Hangaariin Islovaaniyaa waliin taphoota madaallii ga'umsaa har'a taphatamanidha. Boru Meksikoon Portugaal Kolombiyaan Firaansi waliin taphatu. Roy Hodgson waggoota 44 booda hojii leenjisummaa Bristol Citytti deebi'e. Kilaboota ciccimoo akka Liverpool fi Crystal Palace akkasuma garee biyyaalessaa England leenjisuun kubbaa miilaa keessatti muuxannoo yeroo dheeraa kan qaban manguddoon ganna 78 Roy Hodgson leenjisaa Bristol City ta'an. Lammiin England kun bara 1982 yeroo jalqabaatiif hojii leenjisummaa kubbaa miilaa kan eegalan Bristol City keessatti ture. Ergasii garee biyyaalessaa 4 fi kilaboota garaagaraa 17 leenjisuun riikardii leenjisummaa qabu. Leenjisaa isaa kan adda bahe Bristol Cityn hanga xumura bara dorgommii kanaatti Roy Hodgson leenjisaa gochuun qacareera. Bara 2024 hojii leenjisummaa Crystal Palace irraa erga kaafamanii hojii malee kan turan manguddoon ganna 78 kun Bristol City waggoota 44 booda deebi'anii leenjisu. Ergasii Roy Hodgson hojii leenjisummaa kilabichaa erga gallakkisee Bristol Cityn taphoota 2023 taphateera. Kilaboota akka Inter Milan kan leenjisan Roy Hodgson jireenya leenjisummaa isaanii keessatti ammoo taphoota 1269 dursaniiru. Tapha jalqabaa Charlton waliin taphachuun dursuu kan eegalan Roy Hodgson kilabicha taphoota 7 hafeen carraa tapha mo'atanii darbuu shaampiyoonshiippiin gahuuf qophaa'aa jiru.